Ashaamar kafuunee kabajamtoota daawwattoota leensaa mul'unaa faamilii jirtuu nagaa keessanii nuti nagaa keenya jaallatamoo kabajamoo daawwattoota kiyyaa akkam jirtuu nagaa keessanii nuti nagaa keenya galata waaqayyoo chaanala leensaa mul'unaa faamiliif aaraa warri taatan subscribe gochuun gara maatii keenyaatti makamaa isiniin jenna daawwattoota keenya keessummaan kun eenyuun seetanii gash keessummoo Gasha keessumo nyaadhaame irbaata lachaa jira. Irbaanni kuni kan eebbifame haa ta'uuf mucaa kiyyaaf jechuudha. Kennaa kiyyaaf. Kennaan har'a haay isiniin jechaa jira. Kennaan kun hin tuftamoo gurbaa. Reefu dibarraa ka'ee. Deemasi. Zimmee haadha nyaata. Dem zimmenya irbaata nyaatanii si koottaa nyaadhaa kennaa wajjini kennuu faana nyaadhaa koottaati maal nyaata seetanii nyaanni isaa tokko paastiniidha lammanni maal jedhus akka daakuu sana bishaan dhaafi yookiin aannan faana bulbulameet dhugaa nyaataa jechuudha amma garuu lakkee baabaa zimmee maan gurbaa Tahu satu le kan as. Ufata kesi tak lagi. Main. Dawat tu tak kenya. Gurba? Wanti dah mari dos kita orang itu nani dah emak kian dosku wakai ni jalan dos kemi kita nak kene YouTube nak ada nada benefi komenti nadra cukai tu akan apa ni malah wanta berarti fi miti tikosho tu dia sagal way kuda way gale bah wagga tu kota nambah sagal dia cuda full asasir itu gadi sini bahasa amma garu komenti nadra cukai kenapa ni wanta berarti miti wanta berarti fudatina arah mucak dia fana fatah jadi fira nyata ladhaa jechuudha. Irbaata isaa gizeedhaan ladhaa fi booda intana caannaca jechuudha. Gizeen ladheefin hin qorrachuudha bokkaan roobaa jira. Hin qorra. Nyaanni isaa waan komentiin dura cufuufi malee wanta biraatiif miti jechuudha. Kan inni cufuufi maannoo kan inni fuula isaa sirriitti nagarsiifneef jechuudha. Komentiin dura cufa. Daa'ima yoo nama biratti arge komentii cufaa jechuudha. Kanaaf malee waan biraafi miti. Maani baaba? Hojii bulchaan koo. Hojii maal konfarta lafa gurba akkatti isinis waaqayyo isinii naaga'u maa tuftaa baabba maalitti gamtaa waan warge buta bakka waan warge butuu fiiga jechuudha waan warge butuu fiiga jechuudha Dafinya durbata ke irrafta amma ribarraa ka'e yeroo ribarraa ka'e irbaata salaadhii fi narmeessa hoosiseen laxxi jedhee ciisachuudha. Sa'aatiitti rafuu qabu hin beeka. Daqiiqaa amma galgala kana hanga sa'aatii lamaatti jechuudha amma rafaa amma rafee ka'eet jechuudha. Daqiiqa amma rafaa daqiiqa 10 rafee ka'a jechuudha. Daqiiqa nyaateetu daqiiqa 10 wayi rafee ka'a isa booda immoo barteedha jechuudha. Yeroo hundumayyuu kan godhu jechuudha. Amma daqiiqa 10 wayi rafeet hin ka'a achi ka'eetu immoo takka xabatee tarmeessaa hodheet irrafa jechuudha. Isa booda boruu ganama ka'a jechuudha. Ammanu amala qaba jechuudha. Namni ijoolleen amala ishii beekamu qaba jechuudha. Amalli daa'ima
kuni qaami dhuma nama rafachuudha daqiiqa 10 wayi daqiiqa 10 rafet achi immoo ka'aa jechuudha na ka'e armasaa hodheetti deebi'ee rafachuudha irbaata nyaatu hamma nyaateera bakka hamma numa rafachuudha ani immoo maalan godha nanni rafee biiftuun hin jirtu daawwattoota keenya biiftuun deemtee jirti akka hoshii bira deemte ishiin ganna akka hoshii bira deemti na diddeechuudha lana mucaanoo jira kamii maanni suuqis ergadha ergaa naaf dhaxxaa jennaani na diddeechuudha boochee chumaan bengali bakka eeni amma na daawwaltee kaatechuudha sina yaadee mucaan akkamii jetti jechuudha gurba baba kana fakkaata daawwattoota kiyyaa mucaa kiyya faana zanaafata jedhee dhufee jiraarra irbaata lachaa fi nyaachaa jira mucaan kiyyaa siniin isaa ga'u inni garaa keessa jirus irbaata fidi jechaa jira baaba sirriitti nyaatu kaada fiti maanni fudhachaa hin jirtu gurbaa maalaa isu gamtii maa gamtaa otoon gadhiisee mee biyya kana baxabbaxachuudha baxabbaxa maanni garagaleetu nama seelaa lakki gurbaa maankaa biraa siif du maankaan kunis hin taaneef natti fakkaata jedhi fudhadha jedha maanni baaba ela funyaasisee ilma haadha nyaattu imma anaattu ishee kana fakkaata waaqayyo ilmoodhuma isin yaakin dhugaa ilmoo ani obboleessan qabu obboleessi korga du'a na biraa boqotee waggaa tokko waggaadhaan akkatti hospitaalitti duraa du'e waggaa tokko ga'eera bakka obboleessaa bakka abbaa malee guddadhe abbaa hin beeku obboleessi koo du'eera abbaa hin qabu bakka namni nani kana jedhu jiru dhiira jechuudha bakka obboleessaa bakka abbaa kan naabu mucaa kooti dhala kooti sini galee dhalli kun baratee yoo aeropilaanii oofuu baate amma argitu ani mucaan ko beekaa kamii yoo ta'e iyyuu gadi hin baasu jechuudha miidiyaa irratti akka inni miidiyaa irratti bahee beekumsa isaa mul'isu hin godhu jechuudha maaliif argaa jirtu jechuudha beekumsa isaa dhuufuudha gurba duqaaneessa dhuufee jiru gurba qaaniin hin jiru maal ishiin boxeen kun ishii dhuufuutti dhuuftaa baabban dhagaan yeroo guddiin kee qaaneffatee harka maan keewwate hin qaaneffattee baaba ana qaalu maati kee maaliddee paastinii qophaa'ee fi garuu hin jechuudha paastinii qophaa'eef nyaanni isaa paastiniidha mucaa daantu faana affeelee fi mucaan adaanus nyaattee jirti inni kunis hin didee inni kuni badaan nyaanni xiqqoo nyaate kolfa kolfa jaarsa haadha nyaata jaarsoo ko jaarsoo eenyuun isheen maka nyaata sitti tuttuftee maali kun baaba maali soofaar yaa yesuus saanitti maali kun gurbaa maal hojjechaa sitti maal hojjechaa turte gara viidiitti ilaala mucaan video malee dede mucaanii
boxobboteera iddoo kana baxabbateera yabba abbaan biiftuu soofaa irratti arginaan nan dhiisu.